Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Waan irra caalaan keessan beekuu qabdan. Bilbila keessanirraa saayink waan jedhamu. Wanni kun waan baay'eedhaan wal qabata. Keessattuu iimeeliin haaraan meeseejiin haaraan namoonni isiniif galuu dide yookaan immoo meeseejiin haaraan dhufe akka dafee iimeelii sanirratti buhuudhaaf dabalataanis bilbila keessan yeroo mara haaromsuudhaan internetii fi bilbila keessan gidduutti waan gahee guddaa qabu jechuudha. Yeroo baay'ee iimeelii keessanirra yookaan Gmailirra yeroo seentan auto sync is off, tap to turn on waan jedhu jira. Yeroo isin irra tuutan auto sync sana turn on jedha. Haala kanaan fida Gmailii irratti jechuudha. Appii Gmailii irra seentanii bakka iimeelii irratti isinii dhufu irratti jechuudha. Yeroo isin irra tuutan turn auto sync on ka jedhu tokko jira. Auto syncing kun yeroo mara onii ta'uu qaba. Bal'ifnee waliin ilaalla. Faayidaa guddaa waan qabu jechuudha. Keessattuu warra iimeeliin naaf hin seenu yookaan immoo Gmailii irraa ergaan naaf hin dhufu, ergaan kun naaf hin dhufne namoonni jettan jechuudha. Kanaafuu waan kana itti fayyadama isaa sirriitti beekuu qabdu, turn onis godhachuu qabdu jechuudha. Gmailii irratti yoo onii hin taane haala kanaan isiniif dhufa appii Gmailii irratti jechuudha. Gubbaatti haala kanaa isinii dhufa. Gubbaa irraa yeroo bilbila keenya gadi harkifnu bakka wifi sagalee irratti bluetooth yookaan immoo data irraa bannee cufnu saayink mallattoo jedhu kana jira. Saayinkiin kun yoo durarra dhabame fuula lammaffaarraa gara cinaatti deemuudhaan fuula lammaffaarraa argattu. Spellingii 4 qofa qabdi. Saayaanaa fi caa mallattoo kanaan jirti. Xiyya lama walitti garagalte saayink jetti. Saayinkiin kun akkanatti daalachaa'ee taa'uu hin qabu. Warri bilbila keessanirraa cufaa jiru gubbaa gadi haxaa'uudhaan saayink ka jettu kanarra tuquudhaan jalqaba onii gochuu qabdu jechuudha. Erga onii gootanii kaatanis waan godhamuu qabu waliin ilaalla. Yeroo isin onii gochuudhaaf jettan turn on auto sync waan jedhu isinii fida. Kansiliif okay qaba. Okay ka jedhu kana tuquudhaan onii gootuu jechuudha. Okay yeroo isin tuutan biluutaa onii tahaa jechuudha. Kanaafuu dirqama saayinkii sana onii gochuu qabdu. Erga onii gootanii kaatanii appii Gmailii irra bakka iimeelii irratti isinii dhufurra yoo seentan turn on auto sync ka jedhu sun duraanii irraan ni badaa jechuudha. Kana jechuun meeseejiin haaraan yookaan ergaan haaraan iimeelii irratti isiniif dhufu kallattiidhumaan iimeelii keessan irratti isiniif buhaa jechuudha. Sarara sadan tuquudhaan piraayimariif impoortaantii keessa ergaa haaraa argachuu dandeessu jechuudha. Ergaa haaraan jalqaba dhufu jalqaba piraayimarii irra dhufa. Yoo piraayimarii irraan arganne impoortaantii ka jedhu kana keessa ergaa haaraa sirriitti argachuu dandeessu jechuudha. Wanni iimeelii keessan irratti dalagamaa rumarti impoortaantii yookaan immoo piraayimarii kanarra dhufee isiniif seenuu eegala. Gubbaa irrattis notifikashiniidhaan arguu eegaltu jechuudha. So turn on auto sync sun dirqama onii tahuu qaba iimeeliin haaraa isinii dhufuudhaaf. Yoo hin seenne immoo asuma fuula kana gubbaadhaa gad haxooftu sirriitti yoo ergaan haaraan iimeelii irra dhufuu didee jechuudha. Fuuluma kanaas yeroo isin gad haxooftan sarchii gochuudhaan ergaa haaraa waan dhufe sana fidee galchaa jechuudha. Fuuluma kanarra qabdanii gadi harkiftu. Yeroo isin harkiftan wanni haaraan wanni hin seenne yoo jiraate yookaan immoo ergaan hin seenne yoo jiraate seenuu eegalaa jechuudha sanaan booda. Kanaafuu dirqama moobaayilii keessanirraa turn on auto sync sun banaa tahuu qaba. Yoo ergaan sun isiniin dhufne piroofaayilii irra tuquudhaan iimeelii itti jijjiiruu qabdu jechuudha. Kana jechuun iimeelii biraa irratti ergaa isinii dhufus iimeelii itti jijjiiraa ilaaluu dandeessu piroofaayiliidhuma gubbaa tuquudhaan. Inni taanu seetingii bilbilaa irrallee deemnee waliin ilaalla. Seetingii bilbilaa kanarra seenuudhaan dirqama ammallee waan isin kanaan wal qabatee turn onii gochuu qabdantu jira. Seetingii bilbilaa irra erga seentanii booda gara gajjallaatti gadi adeemuudhaan akkaawuntii irra seentu. Account and backup yookaan immoo cloud and account waan fedhe haa jedhu akkaawunti waan jedhu bilbila keessanirra barbaaddattu jechuudha. Account and backup jedha kiyyarra. Isin maaluu haa jedhu akkaawunti waan jedhu bilbila keessanirra barbaaddattu akkaawuntis waan jedhu. Akkaawuntii kanarra seenuudhaan iimeelii irraa akkasuma auto saayinkii kana bakka biraatii dirqama onii gochuu qabna. Namni bilbila fayyadamu hundi kana gochuu qaba. Sanaan booda manage account. Akkaawuntii irra erga seentanii booda manage accounts yookaan immoo accounts jedhee isinii fida. Manage account yookaan accounts qobaattis yoo jedhe irra seentuu jechuudha achirra. Manage accounts haa jedhu akkaawuntii qofasa ta'u irra tuquudhaan achi irra seentu. Achirra seenuudhaan gara gajjallaatti gaddeemtanii auto sync data ka jedhu ka jala jiru
kan dhuma irra jiru kan ida'uu taane jiru yoo banaa ta'e sirriidha yoo banaa hin taane yoo oofii ta'e garuu irra tuquudhaan oonii gochuu qabdu banuu qabdu jechuudha auto sync data kan jedhu kana irra tuquudhaan oonii gootu kansiliif okay sinii fida okay tuquudhaan ni bantu jechuudha kanaafu meeseejiin hundinuu sirriidhaan isinii gala sanaan booda ammallee iimeelii keessanii irra tuquudhaan iimeelii isin bilbila irraa qabdan asirra dhufa irra tuquudhaan gara fuula duraa deemtu sanaan booda ammallee sync account ka jedhu ni jira sync account ka jedhu kanarra tuquun ammallee gara fuula duraa adeemnaa jechuudha achirraayis waan oonii ta'uu isaa sirreeffannu yookaan immoo mirkaneessinu jira yoo oonii hin taane dirqama innis oonii ta'uu qaba yeroo asirra seentan contacts Google Play Movie Calendar Drive Gmail ka jedhu ni jira yoo fakkeenyaaf hundi asirra jiru oofii ta'ee jiraate oonii gochuu qabdu jechuudha kana jechuun iimeeliidhaan wajjin hariiroon bilbilli keenya qabu marti isa refresh ta'ee ta'a wanni hundinuu iimeelii waliin sync ta'ee ta'a jechuudha ergaan takka isinii dhufnaan ergaan hundinuu sirriitti dhufee isiniif galaa jechuudha keessattuu Gmail ka jedhu kadhuma banaa ta'uu qaba kontaaktii lakkoofsa bilbilaa iimeelii irratti seevii gochuu yoo barbaaddanis ofumaan irratti seevii isiniif godhaa jechuudha kanaafuu tartiiba kanaan gubbaa bilbila keessan gad taa'uudhaan jalqaba saayinkii oonii gochuu sanaan booda iimeelii keessa dhaquudhaan iimeelii irraayis waa hunda banuu qabdu auto saayinkii bakka hundaayyuu oonii gochuu qabdu kan gubbaa gad taa'uun erga oonii gootanii akkasuma ka Google account yookaan immoo manage account jala jirus auto sync data ka jedhu kanas oonii gochuu qabdu ka iimeelii irra deemtanii oonii gootan sanas hunda isaatu oonii gochuu qabdu jechuudha erga kana oonii gootanii kaatanii ka iimeelii irra tuyitanii gara fuula duraa deemuudhaan isas yoo iimeelii takkas qabaatan lamas qabaatan hunda irraayyuu oonii gochuu qabdu jechuudha barnoonni keenyas kana fakkaata akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii